السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء دالتو أنبياتي علماء أرجي دتشيداتي سينان علماء كن هجة حواس في دين برسيسو خيستي في أكسوما قبصوني سانقود آتوران وان دكتا مومتي داوتو تخيني خبجمو في كالي ويا أرانتنا سينا عالمة كوكا بديتني سينيف لفي نوالين ترى. مكان إساني شيخ حسن جامع، أبان إساني موسى بخر روباتي، هاتي إساني حليمة خبيراتي. بكي إدون دلوت إساني دارم اللتا آنا كرفاج اللي غندوا جرى لجدي برخم تقوفي لبسديتي في سديت متك أكل كوسا حبشاتي برخم تقوفي لبسدي في خلن أكل كوسا هجراتي لالتن. سبني إساني أرومو برينتما إبدا أفرنك اللو آنا ورنون نوتي. شيخ حسن أننو jechuudhaan beekama. Sheekh Hassan eega of baranii abbaa isaanii Khabir Muusaa irratti qara'an booda imala ilmii barbaaduudhaaf gama biyya Somaaliyaa iddoo Waybar jedhamtutti imalan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maqaan kiyyaa Sheekh Sharaf Sheekh Jawaar Sheekh Hassan Ananno. Akka qonaata Hassan Ananno. Umri isaa amma torbatti Quraana qara'ee Sheekh Mahmud Ogaden jedhamurratti. Sirratti garee amma torbatti Quraana fixe. Achitti eega Qur'aana baratan booda biyyatti galuudhaan Sheekh Sa'iid Kombolchaa irratti fiqii qara'an. San booda gama harar dhufanii ogummaa harkaa kan akka mana ijaaruudhaa baratan. Lafaati isaarraa nama akkaan hedduu lafa irraa inni faayidaa isaa gizee takka daqiiqaa takka lafa gubuun fedhu. Yeroo isaan dachiin deemee harka allaal buraanaa bakka jirtu dachii ati gartee sana gamaa gamanatti isaati keessaa buura. Yeroo achi deebi harka fiitiin keessaa guuraa araashii fi qabaa indii walitti dhaabeetti walitti qota. Darasaa hedduu qaba isheen maaliif darasaa isaa ta'u? Yeroo duraa darasaa meeshaatti hidheeti diinaa sirraa eegaa dachii maxxarsiisee dachii tan akkasi qabatan biyya tana waggaa dhufan. Darasaa isa qabu hidhee osoo biyyatti hin hirkatin nama asaa ofanatti hin hirkatu bishaaniinis awwaalchaanis kophaasa awwaallata. Hanga salaata qofaatti gala hanga islaamii qofaatti gala waan alatti himsan ture. Mujaahida nama jabaadha. Akkasitti ammas harka isaarraa nyaata gimbanyas, alimas, mu'allifas, mu'arrikhas, akkasii mu'addiba waan nama akkasiiti. Eegasii kitaaba aalataa barbaaduuf gama kutaa Arsii aanaa jajuu sheekha isaanii guddaa Abul Mahaasiniin beekamu biratti kitaaba aalataa qara'anii eegasan booda Sheekh Hassan Nahwii jechuudhaan beekaman. Eegafitii qara'oota umrii isaarraa amata 15tti. Karaa biyya Arusiidhaa Sheekh Muhammad Jaju khajaamutti deemee kuniyaadhaan irra beekama sheenyiin irra qaree Abul Mahaasin jechuudha. Kuniyaa isaatiin irra beekama. Maqaa isaarra kuniyaan beekama. Sheenyi achirratti ilmi Arabiyyaa Jamii Ulumul Arabii achi qaree. Sheenyi akkuma sheekha isaa adiiba mu'addiba mu'arrikha. Sheenyi inshallah mu'arrikha. Sheenyi kita afanni Arabiyyaadha. Sheenyi akkuma aadaa isaa gisee sun beekamu Abul Mahaasin. Hunda eebbiseeti tartiibaan nama lakkoofsaan eebbisee ergaa ture. Fanni Arabiyyaa kitaaba hadiisaa ta'e waan osoo hin ta'in Arabiyyaa guutuu qaraasa. Arabiyyaa waan jedhamu aruudaan qabi maaniin naawiidhaan sarfiin hunda achumarraa qaree wanti kan achi qaree ture. Achirraa bee amata karaa umurii isaanii amata 15tti biyya sana deebi'ee Hararge deebi'ee nama sheenyi achi ishee xaa umaraa jedhan achi eebbisee yeroo san saanii ashar jedhama lakkoofsaan baase ishee saanii ashar sanii wajjin haahon faxinummaa waan qabuuf jecha jeetichiin wajjin xiqqoo darasaanis gaafas gaafii guddifti narraa deebiftee jechuudhaan karaa biyya galamsoo waliin dhufanii as turanii asirraa nama hadiisa qaraasu sheetichummaan sun hadiisa qaraasuudhaaf hogga jammaru. Akka dhageenyetti isaanirraa kitaaba buluuqaa keessa muttafaqun alayhi jechuu dubbate. Muttafaq alayhi kuni maali jennaan karra walii galame kun yeroo san namni iddoo hadiisan beeku biyya walloo deem jaali. Achi bara achi deem jaaniini
sababa sanii hara biyya walloo deeme jechuun fanni hadiisaa barbaadudha. Sambooda kitaaba hadiisaa qara'uuf gama kutaa walloo daawwee bakka ja'amtutti sheekha isaanii Haaji Khabiir biratti Qur'aanaa fi hadiisaa fi akkasuma tajwiida mustalahaa fi waan caalima tokkorraa barbaachisu hunda isaan biratti baratanii isaan biratti eebbifaman. Eega diiniin eebbifaman booda gama Harargee lixaa aanaa Haburoo dhufanii balballeeyti qubatan. Amata 6 achitti hawaasa isaanii Qur'aana barsiisuu turan. Haa ta'u ammoo hawaasni bakka san qubatan yeroo sanitti aqiidaa addaa waan qabaachuu turaniif sheekha wajjin wal fudhachuun itti ulfaatee sheekni achirraa godaane. Sababni godaansa isaanii balballeeytirraa kan godaananiif maal akka ta'e ilma isaanii Sheekh Amiin gaafannee turre. Gaafa san uummanni naannoo Galamsoo rakkoo hamtuutu keessa jira. Gaafa san ummanni anbiyaa fi awliyaa sheekha adda addaa waan yaammasaniif jecha amantiin isaaniitii fi amantii sheektichaa Sheekh Hassan wal dhabde. Gaafa san namaatu akka Jibriil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samii torban gubbaa baasetti suluuka jaanii namaatu nama baasa. Akkaan afaan Sheekha Abbaa Khiyyaarraa dhageetti. Irraa dhageetti. Gaaf tokko gantuma isaanii keessa sheekonni nama tokko suluuka baase. Namtichi samii gubbaa bahee sheekonni baase kun galee isaanii dhageenyeeti waa'ee oduu samii odeeffachuuf bira leenye. Kijibaan samii bahe kun ciiseeti ummataaf kijiba afuufa. Akkana jedhee hoggaan samii gubbaa bahe iddoo guddoo takka keessattiin Rabbi argee jedhe. Inni jaarsaa dullachaa ol godhateeti gogaa eeysaa dhufte naan je'eeti kijiba afuufa. Hoggaan jecha kana afaan isaaniirraa dhagee a'uudhu billaahi minka je'eetiin biraa bahee jedhe. Uummanni achi jiru hundi akka hamatti natti aaran. San booda qabsoo hadhooytutu na mudate. Anis qabsoo toohidaa bal'isuutiin eegale. Akkaan qabsoon hammaatteeti hanga ajjeechaa lubbuutiin nageesse. Jarattii mushrikaa tana diinirraa eeguu mannaa diina adalfirraa eeguu wayya je'eetiin tiifattuu naannoo Asaboot keessa galee je'eeti afaan isaaniitiin nuu himan. Rabbi rahmataa godhuufi. Akkasi deebi'ee biyya Galamsootti deebi'ee biyya Galamsoo sun hoggaa deebi'u Sheekh Jamaal Taadhaa alima beekamaa muftii Itoophiyaa ta'ee ture ammallee ni jira magaalaa Birtuutti jira. Hoggaa dubbatu taariikha isaa gaafa sun achitti guyyaa tokko namni du'eeti janaasaa irratti sheenyi ol ka'ee nin gorsa jee qul in kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni jee sheenyi tokko kabiruutii biyyaarra nama darasaa 30 qarabu yaalima guddaa qaraas in kuntumiin khitaabni saabaadha saabaa waan dubbatuun irratti asooftaa saabaa irratti kaasiidha jeeni jeel ka'e ati arabiyyaan beektu arabiyyaan qaraane qul in kuntum tuhibbuuna Allahan saabaa moo mabbaana malee nun baanu nun qabatu jee sheenyi ulamaan janaasaa dhufte hundi cal jettee jedhe hin dubbanne. Anis gorsa dhiiseetiin taa'ee obgaasanii na jira. Tana biyyaa abbootiin silaadiin barsiiftu diin jijjiirte. Kana taa'ee diin rabbiirraa sheekkan eegurra diina kiyyaas xiyyiiti gammoojjii galeefirraa eegee diin kiyya barsiisuurra naa jira jee achirraa sababaasaniin as galuutee jedhe. Bara 1934 aanaa Habroo keessaa godaanee aanaa mi'eessoo naannoo Asaboot hammarreessa bakka ja'amtu amata 10 achi qubatanii ijoollee 60 lakkaa'amtu Qur'aana barsiisaa ture. Achitti barataa diin Islaamaa darasaa hedduu oomishe. Yeroo sanitti hawaasni naannoo sanii amantiin Islaamaa maal akka taate hin beekan ture. Osoo Sheekh Hassan annannoo achitti hin galin dura naannoon Asaboot akkam akka turte isaan gaafannee akkana jechuudhaan nuuf deebisan. Uummanni Oromoo hawaan amantiin Islaamaa taate hin beekne gaafa san keessatti amantii Islaamaa qabsiisee uummanni biyya Asaboot osoo Sheekh Hassan ittiin galin dura waaqeffataadha. Muka jalatti
killa qalanii waaqeffatuun amantiidha. Fardaan saalaa ari'anii ajjeesanii beera walii arrabsuun aadaadha. Lubbuu diinaa ajjeesanii zakara irraa muranii geeraruun horii diinaa saamanii galchuun gurra gurguddaadha. Haala kana hunda Sheekh Hassaniitu diin Islaam barsiisuun irraa kute Rabbi irraa jaalatu. Isaan dura masjiidni Awaashii fi Me'eesoo iddoo tokkollee hin jiru. Masjiidni maan se'uu hin jiru. Awaashii Me'eesoo iddoo. Namni naannoo tanatti masjiida jaaree Sheekh Hassan dura hin jiru. Isaaniitu masjiida jaaree salaatul jam'aa fi jum'aa ummata barsiise. Masjiida kana. Akkuma isaan Rabbiif jecha bahanitti Rabbiin isaaniif ta'ee diinii fi duniyaas itti bal'isee zamana dheeraa achi as turan tanaaf Sheekh Hassan aanannootti yaamama. As galuunsaa bara 1944 irraa hanga bara 1985 as ture. Hanga duunitti. Sheekh Hassan annannoo diin qofa barsiisuu osoonii fi hin taane qabsoo Oromoo keessatti shoorri isaan taphatan guddaadha. Jalqabni seenaan qabsoo Oromoo isaan itti seenan akkasuma hangaftoota qabsaa'ota Oromoo kan akka Elamoo Qilxuu fi Mul'is Abbaa Gadaa fi Sheekh Bakrii Saphaloo wajjin akkamitti akka wal qunnaman, akkamitti jalqabni isaanii qabsoo Oromoo akkamitti akka seenuu danda'an ilmi isaanii Sheekh Amiin akkana jechuudhaan nuuf himan. Zamana dheeraa kana waa'ee amantii malee waa'ee saba isaanii hin laalle. Haa jennu malee kitaabni tokko isaan bira ni jira. Kitaabni haazii risaalatun fi taariikha gaallaaju. Waa'ee Oromoo dubbata. Kitaabni kun Misratti katabame. Sheekha isaanii Haaji Kabiir Biraahii fudhate. Kitaabni kun waa'ee mootummaa Minilikfaa dubbata. Akka mootummaa Oromoo itti cabse ni hima. Osuma darasaa biyya adda addaatii dhufte barsiisu darasaan lama gurguddoon lama dhuftee barachuu eegalte. Maqaan jara kanaa tokko Sheekh Hassan Ibrahim. Kalamaanii Sheekh Adam Jaarsooti. Sheekh Hassan aanannoo waan biyya daawweetti barateef jecha hoggaa dubbatu afaan Oromoo afaan Amaaraatti makeeti dubbata. Ittabi'uu fa'aa ni takattala jedha malee jala deemaa kan hin beeku. Afaan kanatti dubbata. Barattoonni lamaan kun afaan Oromoo kanatti afaan biraa makuu hin fedhan. Gaafasan afaan Oromoo kanaan raadiyoonni Somaalee qophii afaan gaallaa waan je'ee dabarsuuf jecha ummata Oromootiin gaallaa jedhaniin. Sheekh Hassaniis tanaaf afaan gaallaa je'ee ji'a. Kitaabichi isaan bira jirus gubbaarratti gaallaa keessi isaa moo waan biraati. Sheekh Hassan kitaaba kana takkaa qaqqabee keessa isaa hin laalle. Isaan hin laalle. Kitaabni kun takkaa keessa isaa qaqqabee hin laalle. Barattoonni lamaan jecha gaallaa kana arraba hamaatti beekan. Guyyaa tokko Sheekh Hassan jecha gaallaa kana raggaasisuuf jecha kitaabicha san fidee barattoota lamaan kanarratti qara'uu eegale. Jarri hoggaa kitaabicha argan gammadaniiti booyanii kitaaba fuudhanii dhungatanii waliin dubbisutti seenan. Kitaabichi jara sadeenuu waliif galche. Hoggaa wajjin laalan kitaabichi waa'ee ummata Oromoo dubbata. San booda waa'ee biraa dhiisaniiti kitaaba kana hordofutti seenan. Akkuma barattoonni lamaan beekutti jechi gaallaa jiru sun soba ta'eeti ka Oromoo jiru san dhugaa ta'e. Kitaabichi jara sadeenuu waliif galche. Sheekh Hassanii fi Sheekh Hassan Ibraahimii fi Sheekh Adam Jaarsootiis. Barattoonni lamaanis kitaaba deemanii gabbaasaniiti Sheekh Hassan garsiisuu eegalan. Yaada isaanii bal'isanii ibsaniif. Ni fakkaatan malee jarri kun waa barataa miti. Inni Sheekh Hassan Ibraahim jedhamu abbaa qabsoo Oromoo eegalee Elamoo Qilxuuti. Inni Sheekh Adam Jaarsoo jedhamu Mul'is Abbaa Gadaa ta'uu beeksisanii sheekticha gammachiisanii amaanaa jabduu guddoo irra kaayanii
akka ummata Oromoo barsiisanii qabsoo irratti kakaasan itti dhaammatanii gama biyya Suudaanii deebi'an. Sheekh Hassaniis guyyaa Hassan irraa qabsoo Oromoo eegale. Bara 1955 Sheekh Hassan waa'ee seenaa Oromoo baratu barbaada gama dirree dhawaa deemeeti Sheekh Bakirii Sabaloo bira dhaqee seenaa Oromoo isaanirraa bal'isee qara'ee kitaaba waa'ee lammii Oromoo addeessu addaan baasee dubbatu irraa barreessee gama biyyaa deebe. Maqaan kitaabicha maqaan kitaabichaa Ibsaa Dukkanaati. Maqaan kitaabichaa Ibsaa Dukkanaati. Sheekh Hassan sanboota Sheekh Hassan waa'ee seenaa Oromoo ummata barsiisuu eegale. San dura Oromoon kun abbootii isaanii lamaan Booranaa fi Bareentoo hin beekan. Oromoo ta'uu hin beekan. Booranaa fi Bareentoos ka Mubaarak ka Ismaa'il ka jabirtuu Ibraahim jaaniiti achiin Ibraahim galchanii nuti Arabaa jechuun Ibraahiman malee Bareento Oromooti Oromoon ka xabboo kana hin dhageenye. Boorana ka Oromooti Oromoo ka xabboo hin dhageenye Bareento ka Mubaarak ka Ismaa'il ka jabirtuu Ismaa'il ilmaan Ibraahim jenneeti akkasii beekan malee Sheekh Hassaniitu as deebisee Oromoon ka xabbootii kana biyya qaraasise malee takkaan dhageenye san dura. Seenaa kijibaa tana warri barreessee facaasee diinota ilmaan Oromoo ta'uun mamaa miti. Achirraa eegalee hanga bara 1964tti osoo mootummaan Hayilee hin beekin darasoota isaa maddaa takka yookaan bireedii takka seenaa Oromoo barsiisuun akka ummata Oromoo barsiisaniif kutaa adda addaa erge. Amaanaa jabduu itti kennan lafatti hin dhiifne. Bara kana keessa jara lamaan keessa elemoo bifa qabsoo hidhannaatiin dhufee haala itti jiran hunda ibsee fi nuti qabsoo waraanaa seenuu fi beeksisaniiti waraqaa cufaa takka itti kennan. Yoo nuti wareegamne warra nu booda qabsaa'uu dhufetti nu kenna. Isinis nama tokko amantan waraqaa tana nu garsiisa nullee wal barsiisa lubbuun doo qabdii yaaniin. Ijoollee isaa keessaa gurbaa tokkotu jira bakka inni seenu hunda wajji seenu akkaan amanaa hoggaa bakka takka deemuu fedhe isa fudhata maqaan isaa seenu seenaadha. Gurbaa kana yaameeti waraqaa tana garsiisee isaaniis wal barsiise. Elemoonis gama gaaraa deebi'eeti qabsoo eegalee qabsoo hadhooytuu seena qabduu irratti carcar xirroo bakka ja'amtutti elemoo wareegame. Sheeyni keenya Sheekh Hassan Annannoo arraan tanu lubbuun jiraachuu baatanis darasaa hedduu sheekan hedduu of boodatti hambisanii addunyaarraa godaanan. Sheekan isaan barsiisan keessaa warri lubbuun jiru ilma isaa hangafa Sheekh Ahmad Yaasinii fi ilma isaanii Sheekh Tawfiq Faadha. Kan biraatis kan hafan darasaa isaanii warra lubbuun jiru eenyuufaa akka tahan gaafannee akkana jechuudhaan nuuf deebisan. Darasoolleen isaanii hangafa deerri Sheekh Yaasin ilma isaa hangafaati. Sheekh Yaasin jaama akkasumatti abbaan kiyya Jawaar Sheessan akkasumatti Amiinis Sheessan hundinuu ilmaan isaati. Sunanas karaanii jiranii keessaafuu Sheekh Yaasin jaamii afuunuun naati akkasumatti yeroo inni jiru keessatti isaa kanneen tadrisa gosa ture sirriidhise jirratti amanii Sheekh Yusuf Lagaa Sheekh Adam Sheekh Yusuf Lagaa ciroo jechuudhaan beekamu kan marusii gale. Haaluma guddaan sun adeera kiyya kanarratti Abiidaawut fa'aa qaraa ture. As qaree osoo akaawwan jiru karaa asii deemee darasoonni isaa kabiraatis hedduudha. Sheekh Abdallaa Sheekh Alii Direeraa Ustaaz Aliinis darasaa hangafa darasoota isaati. Hangafoota darasaati Sheekh Abdallaa Wuriitumtuu yaaniiti ni du'e. Haaluma guddaadha. Sheekh Maamman Waajii sheekan gurguddaan isarraa ba'ee jechuudha darasoota isaati. Sheekh Mustafaa Arusii yaamee beekama. Inni akkasuma darasaa isaati intala isaa booda fuudhee gadi achi ba'e. Amma ni du'e innis yemmuu dhiyoota naaf ni du'e. Sheekan isaa gurguddaan iddoo akkas ture.
Sheekh Hassan annannoo kitaabota amantii adda addaa fi akkasuma kitaaba afaan Oromoo hedduudha akka barreessaa turan ilmaan isaanii nuuf himan nutillee qaamaan dheenee kitaabota san ijaan agarree jirra. San keessaa kitaaba afaan Oromoo ifaa dukkanaa jedhu akkasuma immoo tafsiira isaan mataa isaanii kaayanii fi akkasuma immoo sharxiilee hadiisaa hedduudha kitaaba amantiitii fi kitaaba afaan Oromoo kan isaan barreessan hedduu ijaan dheenee agarre. Kitaaba dura taakka darasaatutti fitee Fatul Majiid kana darasaa Sheekh Hassan Sheekh Abdul Karim Sheekh Hassan Wululo isa biratti qaraatee itti fitee ture. Yeroo duraanii akkuma duraa kitaaba jeetanii ashaa'iraa fi kanarra ture. Achirraa deebi'ee kitaaba sanirraa fuudhee Fatul Majiid sana eegamu taalee argaboota. Firraa haaree ashaa'iraa fi kanaas dhiisee Ahlusunnaa wal Jamaa irratti deebi'e. Harka isaatiin taraa torba kitaaba san gisee sun maxxaanis waan hin jirreef Fatul Majiid sun torbatti deebi'ee harka isaatiin katabee fitee karaas taraa torba katabee. Dhaabbansaa keessaa kan jiran hedduudha. Risaalaa dila qaba. Risaalaan isaa kitaabni inni haa hedduudha. Uno risaalaa Zaadul Mi'aat fi Maarifati Rabbil Ibaad kayyoofa. Risaalaa akkasii qaba. ذكر الإيمان وأقسامه سمى رسالة إيمانية عليها شر كافل فكس فقوا شر شرات ديما أصول ثلاثة خناس ديبيت ما تنسى شر سقواتر وما تدربا بالله إرد خياتره كتاب نجرا كتاب معرفة رب المعبود ومجموع التوحيد خجوفا ركسي فقوا كتاب تاريخ أورومو تسدو أبا كتاب عربي هدو أبا ركسات مؤلف كتاب هدو lakkoofsi isaa baay'eedha. Inni jiranii kaan asuma jiran. Inni jiran maktabaa isaa keessa. Kun kitaaba kana sahee Tirmiziidhaati isaatu allaqe gubbatti shayii isaa godhu. Shayii isaantu gubbakka. Kana Abi Daawud. Kunis Abi Daawud isaama shayii godhu. Shayii kitaaba gubba godhu. Abi Daawudi isaantu shakii gubba godhu. Tafsir Quraan isaantu haay. Isaantu kate isaantu bageesse. Tafsir Quraan. Waan asitti awwaalame biyyaa tooyidhaa yeroo dheertuun itti yaame tooyida gitta sirriitiin sirriin irraan fudhanne qabri ummataa kun noolaasan namasi qabri ummataa abbaan isaallee achitti awwaale dhufee asitti namasi kun dhufee ummataa achi nan geessin haadhaa ummanni kun tooyida sirriitti waan irraan qabalamin isaan kennan awwaalin asin awwaalaa jetturu masiinni yeroo san dhaabni isaa san gahu. Egaa amma dheeressinee kitaaba isaatis manni isaa kun sanina duri. Manni isaa sanina. Kana korreejiin kana amma walitti diigamee mana ijoollee godhamee achi maktabaan isaas achi. Egaa inni di'ee addeerra mana asitti kitaaba sana baafne. Asin awwaalaa gaafa awwaalchasaa akka tooyinni hin qabatin isiniif hima guyyumaan anduu warri qubbiirra jaarra jiru dhufa akkan qeeballe jedhamee ture. Akkuma inni waanu sheenyi tokko safuudhaadha shaajeelii jijjeeni. Takka biyya tana kan dhaabbate yeroo inni jiru dheefaaf guyyaa inni du'e jaanas dhufee shira qubbiirra jaarrayee nama kana cirsibsee kun darasaa isaa tokko jaarsi dhootan barana du'e rabbi ramataa godhuufi taraa torba tafsira isirra buuse. Mujaahida nama akkuma isaatti kitaaba qabatee mana isaa takka illee shari'aa akka ibsarraa bareerra heeraaf waan itti seenee jiru. Tawhid irra jiraatee oggatu illee tawhidaan waan kilaafu dhaabbatee silaa amma kitaaba isaa tawhida afaan Oromoo ijoollee isaa guuree ammas keessa jiru. Isin irra dubbisanii silaa waan ajaa'ibaa adda keessa akka aadaatti warra dargaatii fi warra Sheekh Huseenii fi warra uummata sijida jedhamu waan akkatti kaasee dubbatu.
silaani ajaa'ibta haggaas dhagahuun silaa barbaachisa ture ammaas hin jiru. Tura mataa godhuufi sababa saniif asitti awwaalame uummata toohidan qabatin keessatti awwaalame. daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii seenaan sheekha keenyaa Sheekh Hassan Annannoo waa hanqanaa miti. Hanqa dandeenyurraa xiqqoo isiniif dabarsine. Haa ta'u ammoo yeroo hedduu yaa uummata muslimaa wanni gaafii namatti tahu yeroonii fi seenaa hedduu qaraanuu seenaa hedduudha dhageenyaa immoo sheekan keenya keessaa hin dhageenyu. Sheekan keenya seenaa guddaadha hojjetanii addunyaarraa deeman. Roga amantiitii fi akkasuma qabsoo afaan Oromoo keessatti illee seenaan isaan dalagaa turan laayyoo miti. Haa jennu garuu maaliif hogganii fi seenaan maqaa nama yaamuu maaliif sheekan keenya maqaa hin kaafne? Daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kuni gaafii nama hundaa nama muslimaa keessaa gaafii itti tahuu qaburraahi. Tanaaf nutis wanni kiiloomeetira dheeraa kana direedha warraa kaanee bakka dhaloota sheekaa dheenee seenaa isaaniitirraa xiqqoo wanni isiniif dabarsineef akka seenaa sheekan keenyaa akka seenaa qabsaa'ota keenyaa sheekan keenya kan dhokatan baasuudhaaf seenaa isaanii sirriitti baruudhaaf seenaa jallattee tan dogongortee sirreessuudhaaf karoorfannee seenaa sheekha keenya Sheekh Hassan Annannoo kan isiniif qopheessine hanqana fakkaataa ani kan isinii dhiyeesse Hamzaa Hassanii waan dhageeffattaniif hedduu galatoomaa qophii haftee waliin turtii gaarii.